ታምም የሰው ወሬ መስማት አልፈልግም። የሷን ሳላምም ያምምሻል። ሳሊ ጤነኛው እንዳስራ በሽተኛ ናቸው። ተኙ ምን ሰዎች አልፈልግም። እኛ ጤነኞች ነን፣ ህፃኖች ነን፣ ወጣቶች ነን። እሺ ጤነኛ ነን እኛ በሽተኛ መሆንም አልፈልግም። akkuma viidiyoo daawwattan ashamaa harka fuudhee jaalatamtoota kabajamtoota hordoftoota hinaan jira jirtu fayyaa keessanii ani jira galata waaqayyoo baga nagaa fayyaa taatan siniin jecha egaa arginee jira jiruu keenya jechuudha jiruu biyya namaa jiruu ilma namaa jechuudha egaa obboleettiin keenya kun Suudi Arabiyaa dhuftee jechuudha haala kanaan dhukkubsattee akka qalbii taatee jechuudha jiraachaa jirti jechuudha. Mucayyoon kun dhalattuu biishii jechuudha. Dhalattuu Shawaa Salaaletti jechuudha. Egaa maatiin ishii yookaan warri ishii beektan yoo argitan maatii ishiitiif akka ishiin galtu gochuu hin dagatinaayi. Asumarraan immoo viidiyoo akkasii akkana kana gaafa argitan sheer godhaa sagalee waliif haa taanu. waliif haa birmannu yoo nuti walii hin birmatin namni nuuf hin birmatu jechuudha. Kanaafuu obboleewwan koo waliif haa birmannu dhugaa dubbachuu fi rakkoon nurra gahaa jiru tokkoffaa rakkoo karaa nuti ittiin dhufnuudha. Namoonni biraa biyyoonni biraa akka keenya kanan ta'an biyyoonni biraa seeraan dhufanii hojjetatanii galu jechuudha. Mirga qabus immoo akka keenya dhiitamaan jiraatan biyyoota biraa Filippinii kanneen Indoneeshiyaa biyyoota garaagaraa yeroo fudhanne Itoophiyaadhaan ala akka nu dhiitamaa jiraannu kana dhiitamaan hin jiraatan jechuudha. Isaan mirga qabu, mirga dubbatachuu qabu, mirga waan hundaatu qabu jechuudha. Keenya garuu maal akka ta'e anaaf yeroo hunda gaafidha. Yeroo hunda dhiitamuu amma jechuudha mucayyoon tun kan ishiin akka sammuu taateef yookaan waan badaa argitee rifattee ta'a akkasumas immoo namoonni yookaan ishii rukutuu danda'u hojiin beektu hin hojjettu dhukkubaa jedhaniini wantoota akkasiisaniin waan sammuu ishii tuqanii yeroo isheen sammuun ishii tuqamee jiru kanatti illee waa'uma sana haasofti jechuudha. Ishiin waan yeroo fayyaa jirtu jedhaniin haasaa jirti jechuudha. Nuti fayyaa qabnaan hojjennaa waxxaatidha jechaa jirti jechuudha. Kanaafuu wantoota garaagaraatiif sammuu namaa tuqu jechuudha. Kan nama hojjisiisan araboonni akkasuma warroonni biiroo keessatti warri biiroo ijoollee keenya fidanii kan asitti taphatan warra biirooti jechuudha. Warra biirootitu ijoollee keenyatti taphachaa jira irra caalaatti jechuudha. Kan biiroo gaafa ishiin madaamiin akka barbaaddetti ajajattee gaafa ishiin fuutee biiroodhaan nattu sareenuu kabajaa qabdi jechuudha. Sareen kabajaa qabdi haala malee hin rukutamtu sareenuu garuu nuti ilmi namaa saree kan qabne jechuudha. Kan kana nu godhu hoo nama biraatii miti lammii biraatii miti lammiidhuma keenyatuyyuu waan akkanaa akka nurratti ta'u godha jechuudha. Fakkeenyan isinii kaasaa bara 2002 yeroon biyya kana dhufu jechuudha. Anxinnoo ishii afaan waan hin beekuu fi baay'ee warroota afaan beekan kana warroota hojjetanii dhufan kana akkasitti daffaranii jechuudha. Ittiin deeman yookaan immoo hin lolaniin yookaan immoo wantoota garaagaraa hin jedhaniin yookaan hin rukutan jechuudha. Garuuti warroota afaan hin beekne ittuma taphatu jechuudha. Fakkeenya fudhadhaa mucayyoo takka jechuudha hin beeknu garuu achuma keessatti biiroo keessatti argine guyyaa dhuftu jechuudha. Mucayyoon tun madaami fiddee dhuftee maallaqa ishii guyyaa hojjisiistee wajjin hanga hojjisiistee hojii fiddee dhufte maallaqa kan fudhate warra biirooti jechuudha. Akkasumas immoo maal godhu mucayyoo san caammaa ofiitiin caammaa lukarraa baafatanii fuula ishii keessa jechuudha. Fuula ishii keessa caammadhaan rukutan jechuudha. Yeroo tokko rukutne jedhanii wayi dhiisu yeroo 2-3 itti deddeebi'anii haga mucayyoo san boochisanitti jechuudha. Boo keessa darbitee mucayyoo fuulli ishii dhiiga uffate jechuudha. Haga kana dirasii namarraa hangaa jechuudha. Kan kana godhu biiroon kun
biiroon namni akkasitti nama kan rukutu Itoophiyaadha. Ishiin tunis Itoophiyaa, isheen sunis Itoophiyaa jechuudha. Waanuma ishee afaan Arabaa wallaalteef ta'e waan sanaa galuu dide jechuudha. Madaamiinis immoo fiddee dhuftee homaan beektu yoo hojjettee nyaata kanaan hojjedhu jedhee yoo namni jedhe hin nyaatti. Wantoota kana himatu jechuudha. Waa'ee nyaataa fa'aa warroonni himatan jiru jechuudha. Warroonni Arabaa tokko tokko immoo nyaatatti kan dantaa isaaniitii miti jechuudha. Wantoota akkasii kana jira. Ijoollee keenya kan sammuu tuqu akkuma biyyarraa dhufaniin jechuudha. Biyya keessatti homtuu hin jiru, qormaan hin jiru. Akkuma barbaanne jechuudha. Akkuma sanitti maallaqni waan argamu nutti fakkaate kaanee guyyaa biyya ormaa kana dhufnu wanti hundi faallaa nutti ta'ee irra kana jechuudha. Rakkina kana obsuu dadhabna, beela obsuu dadhabna, dheebii obsuu dadhabna, hojii isaan nu ajajan obsuu dadhabna. Wantoota garaagaraatiin obsuu dadhabne akka sammuu kan taanu jechuudha. Dhugaa dubbachuudha. Waa wayittuu ijoolleen haroofti osoo dhufuu baatanii baay'ee namatti tola jechuudha. Biyya ofii keessatti waan xiqqoodhaan hojjetanii of jijjiiruun hin danda'amu. Garuutii immoo mala ittiin hojjennee of jijjiiruu san hin beeknu jechuudha. Biyya keenya keessa hojjechuun osoo nuuf danda'amu garuu akka waan biyya keenya keessa gaafa teenyee hojjetanne homaa hin godhanne wayititti, homtuu nuun hojjetamne wayititti, homaan hojjennee wayititti of laalla. Osoo biyya keenya keessatti teenyee hojjennee hanga biyya namaa dhufnee rakkoon garaagaraa nurra ga'u nuti warri as keessa jirru, warri biyya namaa biyya baqaa keessa jirru ijoollee keenya biyya jiran gorsinee osoo hambisne natti tola. Garuuti immoo maali warri biyya hin dhaga'an ofii akka waan nuti jiru gaarii jiraachaa isaan immoo yoo achitti dhoorkinu itti fakkaata jechuudha. Kanaaf tokko kan dhufee argeef baheessa, kan immoo yoo dhufeen arginiifis immoo yoo carraan godheef dhufee hoolaale baheessa. Rakkoo obboleewwan isaanii argan. Amma garuuti immoo yoo akkana ta'anii maraatanii wantoota garaagaraa rakkoo garaagaraa Araboonnis ta'e gara biirootiinis ta'e yoo irra ga'u kana hedduutti nama gaddisiisa jechuudha. Kanaaf hanga nu danda'ame viidiyoolee ijoollee keenya rakkoon irra ga'aa jiru gaafa argine sheer godhuudhaan, sagalee ta'uudhaan, irratti hojjechuudhaan, warroota miidiyaa gurguddaa qaban biraan ga'uudhaan haala saniin hojjenneetoo ijoollee rakkoo keessaa baasuuf hanga tokko haa tattaafannu. Yoo isintti tole viidiyoo kana laayik sheer godhaa. Mucayyoo tanaaf immoo akka ishiin galtu taasisaa warra isheetitti jechuudha. Dhugumatti hedduu viidiyoo na gaddisiisedha jechuudha. Hedduu na gaddisiisee maaliif hojiidhaaf biyyaa bahanii yoo akkanatti akka sammuu ta'anii gara maatii ofii deebi'an maatiin ofii hoo akkam ta'a. Dhugaa baay'eetti rakkisaadha. Egaa hunduma keessa faana waaqayyo si faana haa ta'u. Nagaan naa tura. Hanga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti